دماغي برده ها خلاص دماغي برده دي فردو أيوة. بو دي فما يتشوف سبرد مني خلاص دي فما سي كده دي فما سي غدو وفامي ما جيتشو أنا ريدو بو بقى لولين بوسرا يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جيرجيتو سنجيتالا امه اورمو كقالي arrantana mal qabate dufte jechuun gasannoo lamu arrantana gonninan qabadee dhufee jechuudha faayidaa maduree jechuudha akkasuma natuma boleetii illee tumaa tuttusan jechuudha anillee akkasuma fileeshii kilooriksii maan lobaasaa turte jechuudha sanuma arrantana ibsaan ilmoo irraa fudhatee jechuudha ala gabbaasee maal godhee tumee filaashii illee garatti obaasee jechuudha akka malee miidhamtee bakka isiin tunis nama dhalaa waan ta'eef hedduu takka garaana nyaattee wallahi bakka arrantanii isii biraan dhufee dhaqeetii laalaa jee yeroon dhufu akka duriini sanii miti leedhaa xiqqisho wayyootee jirte jechuudha. Innaa sanirratti jechuudha amma mana bakka isiin jirtu san achi dhaqee mana ollaa akkasii jechuudha akkasitti mana ollaa tokko jirti jaanii ganda namaati achi dhaqee jechuudha isiin akkuma inni ilaalu jetti gabbaate jaanii bakka sanii nama itti ergee nama yaamaa jiini maaliifi waan isiinis akkana miidhamu jirti dhalaadha waan ta'eef garaan nan danda'u sanirratti jechuudha ammaan sana isii bakka ani gargaaraa jee bira dhufee jechuudha isii bira dhufee amma taa'u jira hanqa isiin dhuftu maal asii goota jechuun nama dhiifammaa isa gaafadhu jechuun dhufee dhiifama maal gaafattan dhiifama maal gaafatte ibsaa si erge ibsaa maltu ni erge duuba xayye maaliif dhuftareeti ifii fayyaan qabdu jechuudha fayyaan qabu fayyeetiin jira fayyitee jirta fayyeetiin jira fayyetaa dhiifama maaliin maaliin si biraa godharee asuma jechuun taa'e leesha si biraa taate maal asii goota ibsaa si erge laa ibsaan ergoo sun maallaqa fudhattee na dhufte ammaasa maallaqa acha namni dirqama nama bira dhufa maallaqa fudhattee na dhufte siin jee tas gabbaa maaliin tas gabbaa jechuun ati zina kiyya turte atilleen akkasumatti bara kaachina gocha dayyi barra maaltu si fide dubati naarifattee dhufte siirifadhee ni dhufe akkamitti naarifachuu dandeessan waajjira saniin si godheeni waajjira sana godhuu jecha osoo hin ta'in namni tokko bakka hajira inni raamfatu hajira inni raamfatu beektaa hajira inni raamfatu anuu inni raamfannee ati raamfachuu qabda maaliifi miidhaatu sirra gaggeeffamu jira sanumaaf si ilaalaa jeetin tiin har'a bikkaan hin jiru waan dhuftee jecha amma taa'ee rakkoon qabu hayyee nagaa qabda jechuun beekee bakka alaata takka takka laaleetumaan akkaataa ibsaan si godhu jiru sanirratti bakka har'a bira dhaquun qabaa dhiifama gaafachuun qabaa jeelte amma nam tokko sin ergineeti ara maali namni maali ni erga namni ibsaadhaan walquban qabdu ibsaa jechuun baraati saba gaafa sanuu sababa ibsaatti malee kana cafe itti waan biraati sababa ibsa wallolle duubu ammaati na laaluu dhufte moo na gargaaruu dhufte moo ati ibsaa si erge yaani jechuun ansi laaleetiin si gargaaruu dhufe akka nama takkaatti jechuudha maaliif ati intala dhalaatti rakkachuu hin barbaadu jeeti malee waan biraati miti yaani ibsaa maaliif ni erga yaalaa galatoonni duubu ati nagee qabdu ijoollee akkamii maal akka jirtu nagara ijoollee bika jirtu nagara bas ibsaanoo akkamii maal akka jirus hin beekne an bakka inni jirullee hin beekne beekte sila icha nageessa gaafachuufillee innillee hin beekte akka keetii kana daranitti neegatu jiran isaa maaliif dureen sababa isaati akkasii walollee ati amma dhiifama na gaafachuu dhufteemi waa dhiifama si gaafachuu dhufe ani rabbi jecha dhiifama si godheetiin jira atillee akkasuma naa godhe yaani anillee sumaaf hin godha maaliif yoo itte waan dabre takka addiidha sanni irraanfataa waan hafteetu guddoodha beekte akkaataa ati ta'u jirtu kana agreetiin bakka haalaata akkamii keessa akka jirtu laalee dhufee dhiifamaan si gaafadha amma dana kijibuun deemtu kijiba maaliiti jechuun dhugumaan na fayyuu dhufte jechuun amma si kijiboo osoo hin ta'in maal beekta jechuun ati tuni dhalaatti anis dhalaa jiru dheetiin jira ammallee namanneen laa amina manneen osoo hin ta'in silaan si kijiboo dhufe jechuudha fuula hordoftoota kana duratti dhiifama si gaafadha jeesitti dhufe jechuun nama kaameraa kaatee jirta jechuun kunuuti kaameraa siin kaa'e maaliif yoo ta'e fuula hordoftoota keenyaa duratti dhiifama si gaafadha amani nama naayye jechuun amma dhugumaan dhiifama na gaafachuu dhufte jechuun ilmi namaa tokko yaani dhiifama na gaafatteetuma na waa'ee kiyya kanoo yaani sirfachiiseetti na dhufte moo yaani jechuun kun dhimmi kun ati akkaataan itti mirreertu kun jechuudha atiin tun dhiiraa miti dhalaadha waan taateef ana qofa osoo hin ta'in nama jechuudha bakka feetu dirtii nama irraa jirtu yoo ta'e nama rifachiisa maal yoo ta'e ilmaan keessa dhabdeeti akkaataa biraarreerti haalaataa biraarree jechuudha bakka saniifuu namni amma saniifin si gargaaru dhufe jechuudha malee waan biraati Karasayyoo mara koon qabu kuni ammaan tana fakkeenyaaf ibsaas amma eegaan na duraan namaan dhabee nama dhabeetiin ilmaan kiyya sanis bikka isaan jiranis dhabee an takkittiin tun dhugaadha harki qorii irraa uumaa hin taruu itti oromoon saniifuu harki tokko waan takka faayidaa waan hin qabneef jecha ilmaan kiyyaas amma gennaa waliin harka abdiin qaba. Laa jechuun sarrakoon qabu. Akkaan yaani fakkeenyaaf yoo akka obbolummaatti tani kaleessi godhata ilaaluu baattee akka obbolummaatti siin gargaara intala dhalaa teettee kana bira dhaabbatu taate. Dhugumatti ammoo wanta nagartee waa danaa galta.
Adii sarara qofa. Waan abdii sirraan qabne jecha. Yaani abdii jechuun san waan duriitti beetee dabartee jirti. Sanillee sababa ibsaatti beetee garuu haa ta'u kana jechuun walumaa cinaa dhaabbadhee anis akkuma obboleessatti eegsisu bira dhaabbadhee jechuudha. Si wajjin barbaade jechuudha bakka ilmaan akka kaayee fi nama kan bira akka kaayee jechuudha. Laalee anillee ni gaafadha jechuudha yooni kan inni harkutee immoo gaafadhee akkasitti takka walumaan dheennaa takka ilmaan keetiif fidee dhufa jechuudha. Maaliifis jechuun siif ibsaa maara wal dhabdanii tuttan dureen. Waan irra wal dhabne wallaahi tanaa sana jeesiif. Bas jechuun yooni maaliif ni beektaa? Isin jechuun qaama takka siif ibsaanii hammeen. Amma sanitti dhiisete waan qaama biroo waliin kunneen waan ejjechaa lubbuudhaatti yoo koo qabaattellee asii filaashii shifa garannoo baasee dhukkubeetti hama jifa seenee bee. Amma inni jechuun ifiin jajjabeessuudhaaf irraan tana malee jaaladheeti miti jechuudha. Kanneen irraa ol godhadheef kana dhukkubu jira dhugaatiin dhukkubu jira akkuma guddaa deemaa jaanii. Kanarraa ilaa bika kanatti ilmaanis fudhatee dhalaa akka xiyyaatti ilmaan kiyyaa qaba. Eegana booda kan dhalaan sanillee ijoollee jalaa baafatu namni jalaa fuudhee na fakkaata. Yaani namaan akka inni dhalaan sammuu dhalaan nama jala godhee ilmaan kiyya fudhachuuf anaa deemtu akka waan wal jalaa saayibni isaa fuudhee na fakkaatti. Yaani bakka namni nagalee faagee. Bikka inni isaan jiru hin beeku mana saayiba isaa sanis hin beeku raqama isaattis hin qabu ammoo bikkaan itti shakkee bikkaan shakkee jira. Kanarraan kutee ammas inni hedduudha na godhee jira yoo gartee miti kanaaf irraa hafaltuu taate isarraa illee qabdee jechuudha. Innaa maallaqaa waan fedheenuu waan fintaan. Laalaa jechuun amma kan inni si bira dhufeef kan isa jechuun irraa si kafalu miti waan si tumeef jechuun saniif osoo hin ta'in bakka an si gargaaru si bira dhaabbatu. Maal na gargaartayyee? Yaani ati ilmaan kana wajji keessa harka qabdaaree. Ilmaan keefitti harka keessa jiru. Xayyib duba ilmaan qofa akkamiin naafuuta? Jechuun isa siitumee kan ilmaan fudhuu barbaada. Isa siitumee ani khalaas ilmaan hin fidin isa bikka inni jiru dura natti agarsiisa malee yoo habeetidha. Dhugaadhaan ni beektaati. Maal akkamittiin beekuu danda'a jechuun si bira dhaabbachuu fi dhufee hin jeemale. Na bira dhaabbachuu malee na bira dhaabbata. Shakkiin sirraa qabama. Shakkii maal irraa qabda namni jechuun yaadaan wal bira dhaabbata waan fedhe maallaqa waan fedhe naa ta'u bakka sani jechuun si bira dhaabbachuuf hin dhufe malee ibsaa siituu mun dhufne qaba. Khalaas yaani jechuun maallaqa ni qabaayyee. Maallaqni qabda. Jechuun maallaqa qabaachuu osoo hin ta'in ati akkami dhukkubsatu jirti akkanaa naani bakka agartee miti san hundaan waan ati nagoo san hunda irraan fadhee jechuun si bira dhaabbachuudhaa dhufe waan sanillee haasawuu hin barbaanne agartee sumaatu ammallee. Ani ilmaan bikka jiru beektaa? Bakka ilmaan jiru. Jechuun walumaa laalla jechuun maal? Isa waliin laalla reennisa. Fardiin isaa kami ilmaan yoon isa ajjeesaniin fudhadhe ilmaan. Isaa yoon ajjeese? Isa yoon ajjeese ilmaan kiyya harkachuu hin danda'an. Yoo isaan ijjenne harkachuu? Yoo isaan ijjenne harkachuu hin danda'u akka inni na godhe san caalaa godhuu hin danda'u jaarsummaafis ayyaana biratti nan bifanne. Waan nagee akka taasisu hin barbaanne amma nagee manguddoo nagee ayoo kanaaf deemi beekuti. Manguddoo nagee osoo hin ta'in jechuun maali ni beektaa kana dhimma ibsaa si osoo hin ta'in suma jechuun si bira dhufe malee jechuun. Mootummaan Itoophiyaa akka jenda geenye dhiigaaniin koree dhiigaaniin bu'aa jee. Dhiigaaniin koree? Dhiigaaniin bu'aa jee. Saniifuu jechuun asoo akkamii? Dirqamaan ilmaan na harkaan fudhate dirqama sanii ni fudhadha. Dirqiin si harkaa fuudhee dirqamaan fuudhe jechuun kun jechuun maal ni beektaa? Yoo harti na gargaarte waan hin siinjee waan hin xiqqanneessa yoo kana cinaa dhaabbatata yaada wasaana nobbeessa yoo kan bitamtee dhuftee otuu. Maal jechuun kana jechuun bitamtee dhuftee jechuun silaan bitamee dhufee fuuloo durtaa duratti akkana siin jiru. Handiifama sii godheetiin jira hordoftaa fi kabajamtoota kiyya isinillee warreen arrabsitan arraba narraa dhaabaa naaf dhiyaate narraa dhaabaadha waan takka waan inni irraa beekumsa fudhadhu naa barreessaa komantiin teessan hundinuu na arrabsu jirtan. Tanarraa waan na gorsaa malee na arrabsinaa warreen na arrabsitan guutuun gartee miti galatooma kan waan gaarii na barreessanillee galatoomaadha dhugaadha isa kana shakkiin irraa qaba waan hin taane cufaan godhuu ture. Sanchifa inni irraanfateetini deebi'ee dhiifama na gaafachuu dhufe dhiifama godheefiitiin jira ammaas jechi gochi inni itti na bira dhaabbatu yoo waan hin anjeen itti na waan na gargaare haala wasaala yoon kaan ammas iccitiitii jenna afaanii fuudhee maallaqaan jechuudha na afaanii fuudhee deemuu deema ana mallee shakkiin irraa qaba. Maal jechuun isa kana jechuun? Itti jenna harkaa fuudheeti? Waan inni keessa jiru na baruu dhufte firoo. Yaani waan. Dhiifama sii godheetiin jira. Dhiifama sii godheetiin jira waan inni keessa jiru na baruu dhufte maallaqa fudhattee. Maallaqa fudhadhee waan ati keessa jirtu maal irraa si jechuun ati nama amma miidhamu jirtu waan. Kanaaf dhiifama sii godhee deemu kaakayi. Yaani dhiifama bichaas gaafachuu hin maal na gaafachuu tiree maaliree. Jechuun maal ni beektaa anilleen yoo isiin tun akkasitti namni namaatu naan jee namni faayidaa nama dura akkasii waloluu san akkanatti ibsaan ilmaa irraa fudhatee filaash obaasu jira akkanattumu jira miidhu jira deemi atilleen dhiifama gaafadhu jedhaniiti natti manaayyee jedhiin khalaas anu waan ati natu gosa hundi irraanfadhee garaa isaa ibsadhee si bira dhufe dhiifama si gaafachuudhaaf. Dhiifama si godheetiin jira dhiifama obboleessaa jira biisa chaayyee deemu atis naa godhi. Dhiifama bara si godheetiin jira. Khalaas ayyee maaliree waan inni na gargaare siin jee waan inni na hojii godhi siin jee na hojii goota.
waan ati naan jette yookaan waan gaariitu maallaqa siifin kan maallaqa dhaba maallaqa qabu jechuun maallaqa ati yoo barbaadanu siifin kan kalaas naa kan maallaqa waan maali birtee jechuun ati nama akkana hin seenne nama jechuun takka miidhamu jiru si bira dhufe malee miidhaan ittiin jira miidhaan kiyya keessa kiyyaan na gubachuu jira dirqama ol baafachuun qaba nama arrana dhufeefin laa waan akkanaati yaaqqisuu qaba yaani yaaqqisuu osoo hin ta'in waan takka takka walumaan laalleeti goonaa jechuuf hin barbaadu kalaas waan laallee goonu ibsaan ajjeesuu dandeessa sana jechuun ibsaa ajjeesuu ilmaa gurraa qabdanii ajjeesuu rabbii malee ilmi taajjechaa ibsaadhaa jechuun rabbii torkaa qaba malee anaa miti maaliif ana kaan nama ati natti himtee nama ajjeesuuf si biran dhufne ibsaan ajjeessa jee kalaas dhiifama sii godheetiin jira ammoo bikka inni jiru naa baasi yala dalagii naa baasi natti harkisiisi anaa beeka yaani maaliif ni beektaa oggaan bakka inni jiru si agarsiillee ati achitti rabshaa gootanii akka waan mushaakila biraa uumuu osoo hin ta'in rabshaan godhu ani harkumaaniin qabadda bikkaan fadheen geeffadda achi boodee fi na jala deema bakkaan fadheen geeffadha jechuun manarraa hosi gabbaasee jira waan ta'eef yaani kun ilmoo suraa godhatee ati jechuudha ilmoo yoo kaniif dandeenyu taate walitti araaramuun barbaadani hin fadhoon amata meeqaan isaa waliin dalagi amata meeqaa jechuun namni tokko isin ilmaanitu isin jidduu jira waan ta'eef ilma akkamii walitti deebi'u bareeda ture hin barbaadu walitti deebi'u hin barbaadu wanni inni hin barbaadu tikeeta gandaadan bicha kiilma muruufiin ammoo warreen akka kiyyaa gubattanii ka jirtan taatanii komentii na jala deemtanii hin barreessinaadha waan akkanaarraa dhaabbadda sanaan jettanii gaarii turtan yaanii jechuun maal ni beektaa dhugaadha namni tokko abbaan manaa jiraati manaa wallolan akka fudhatu yeroo wallolan san dogongorri kee yoo ta'e ati dhiifama gaafatu qabdu yoo immoo kasaa ta'e dhiifamas gaafatu qaba malee barbaadu waliin dhiifama kanaas waliin jireenya hin barbaadu waliin jireenya jechuun barbaannaa yeroo duraa dhuftanii ilmaa wajjin oltanii gee gaa kanaas gee yaani gee osoo hin ta'in namni tokko dhiifama walii godha ammaa dhiifama bira kuttee jirtu ta'e inni tikeeta kan taa'adaman irra naashaa abbaa naadhee jira akkaan gaddeemu aywa fileesha ammaa mak fawwartu fuudhee fawwaara ammaa manna kanneen obaate garatti yaani san jechuun bada maallaqaan qabaafi naafee bilaakee nattafeef kana keessa isaan dhufne malee na dhukkubu jira si dhukkubu jira waan ta'eef ammaan tana innillee beekee ammaan tana garaa akkasitti walii jabaachuun barbaachisaa miti ilmaan keetii abbaan mana keetii akka mana si deeban hin barbaadu eegan barbaanne ta'e bakka isa ajjeesee ilmaan birachuun barbaade seeni taatee akkasitti isa ajjeesee kana jechuun itti seenu dimaa kee bira deemu dimaa kee bira duudi fudhadhu woo dhiifama jechuun si bira dhufnee karaas dhiifama sii godhee dhiifama sii godhuu qofaa miti jechuun maal irree dubboo bakka loliin sirraa yaane jechuun maaliif yoo jette nuti akka nama takkaatti si bira dhaabbatu dhufne yoo na bira dhaabbannaan hayyee rakkoo akkanaatiin si jira boru deebisiif nima tokko na jirtu boru deebi yaani si bakka dalagaa suma godheetiin deddeebi'ees gaafa dalakkina kan ayyib duba arrumaan hafete namaan situ mee waa hundatti godhee baran namaan sudaan sirraa qabani sudaan irraa qabani sina manneen ammallee maallaqaan dhufteti maallaqaan na beekaa deemu maallaqee amma akkam jette jechuun sin barbaachisumi laa na barbaachisa bareessa ni barbaachisa borus kottu nama waa namaaf immoo akkam jedhe geessa maallaqaan nuun harkatan an jechuun waa isaa sitti himuun dhufne ni beektaa waa isaa isa kuban qabdu bakka inni jiru naaf bakka inni jiru jechuun kanii fi karaa nagaarra yoo hooliin deemtu taateen si barbaada malee yoo hoolotanii lolaadiin si hin barbaadu jechuu barbaadi ta'inillee karaa nagaa barbaadda karaa nagaa barbaadda karaa nagaa barbaadda na bareessa jedhi ifama si godheetiin jiraaba nagee naaf si jiddu barbaaddee mireeti yaani annaaf si ati jiddu dhiifama walii goone san badhaadhi ati yaaftee laaftu mallaan ayyama guddummaa dhuftee si jidduun barbaade jechuun innillee bakka inni jiru san beekee cimsa kan inni dubbatu jiru bakka inni jiru beekee si dubbatu jiru yoonii fi kanii fi ilmaan barbaadu ta'e faayizaan mana kana jirti jidee mihimii fabbaleessa kiyyamma karaa gabaabaa himii bal inni ilmaan sirraa fudhate ganaa waan jechuun waan biraatiif jechuun akka inni si jeesu sitti hin barbaadu tayyib duba maadhee dhufte dhiifame agaan si godhate dhiifame itti dhuma ba'uu qabde malee isaa dilaa osoo jirta bara isaa dilaa osoo jirta maali kaameeraas kalaas na turaa kaasa kan bakka maali dhiifama godhee fitiin jira dursa abee kabajamtu yaanis dhufu yaanis na dhufte dhiifama si godhee fitiin jira dhiifama si godhee fitiin jira hayyeenni agartanii isinillee akka isin jechuu jirtu dhiifama ibsaadha godhuu hin barbaadu ajjeesi baachuu jirti ajjeesuudha ani ajjeesuu rabbii torkaa qaba yoo akkanitti taate anillee bakka dhiifama naafatti wali godhee jirra akka nama takkaatti si biraan dhaabde jechuun dhufee garuu dhiifama khalaas amma booda jechuun wanni si wajjin haasota kan jirtu ibsa akka ajjeesuun barbaadaa maalmaa jechuu jirta saniifuu haala kana anillee hin beeku waan ta'eef bakka amma faayidaa akkamiin beektaa jechuun ani rooloo gama biraatiin innis waan lubbuu ta'eetii fi maal kanaa yoo kasi dhufte akka nama takkaatti si biraan dhaabbadhaa waa'ee ilmootiif kanaa yoo ta'e siin hanqaan danda'utti si biraan dhaabbadhaa siin gargaara jechuudha garuu ta'a jechaa isaa kanaa maal tana hin ta'u waan ta'eef bakka tanaafuu waan fedhe yoo ta'e jechuudha akka nama takkaatti akka obboleetti si bira dhaabbadheetiin
wajjin haalaataa jirus walumaan laallaa jechuudha. Akkamitti? Akkasii yoo jettee karaa bareedaadha. Ammoo gin nagaan barbaadaa akkasii jettee nageenyi naafisa jidduu hin jiru nagee ta'e isaa bituu deemta. Oomishtan nu galchuu deemta. Yaani jechuun yoonuma nageenyi na birallee hin jiru isa birallee hin jiru. Bakka eega akkas taate. Saniifuu ani akka nama tokkootti yoo si biraan dhaabbaddaa jettee akka obboleettii teetiitti rakkoon dhalaa akka haadha teetiitti jechuudha. Haadha siif taate dhalaan obboleettii siif taate akka nama tokkootti yoo kaniin si biraan dhaabbaddaa jettu taate ani tokkoffaa irratti ilmaan kiyya harkadhee mana deebi'uudhaan barbaada. Mana kiyya keessa taa'eetiin ilmaan kiyyaa jijjiirachuu barbaada. Lammaffaa irratti immoo gocha inni na godhe kun gocha suuqannee isaa waan namni nama godhin na godhe jechaa fi wantiidhaan harkaadhaan tirfii godhee deeffachuun barbaada. Jechuun egaa kaakkalli taatee hammeenya inni dhiiraan irra raawwate kana caalaa dhiiraan irra raawwachuudhaan barbaada. Walumaa laala waan hundaafuu hordoftoota keenya kunuutii isin sakkaneetti waan takka takka akkanumatti bakka dubbanneetti waliif galaa jechuudha. Taakkasitti nagaan tura.